Hayyee kam jirta obboleessa kiyya kaaba Oromiyaa Walloo irraati. Dhaggeeffattoota keenya jiraataa godina Walloo uummata Oromoo irraa nam tokko dubbisnee jirra. Haala achiin jiru sana mee akka nuuf himan asumaan gaafadha. Itti fufi obboleessa kiyya. Farda galatoomaa jira garuu yeroo ammaa kanatti wanni jiru ulfaataadha. Yeroo waraanni Tigraay yeroo dhufee biyya seenee gara magaalaa kana gadhiisee gara fuulduraatti bahutti galgala irraa kaatu kan biratti. Biroo isaan akka malee uummanni baay'inaan yoo xiqqaate nama 50 ta'u isbaaltii irratti dhahamee dhume hawaasni qulqulluun. Hawaasa qulqulluu mootummaan nama 50 dirooniidhaan rukute. Drooniin dhahamee kaan mataan bakka biraa harki bakka biraa miilli bakka biraa jiraatti faca'ee jira. Haalli jiru ulfaataadha gaa'ee bullee fi oollee keenya irratti motora qaba. Daakuu gara fuulduraatti waan jiruun laallaa sodaachisaadha dubbisi. Kun magaalaa kami kan mootummaan akkas dirooniidhaan rukute kun magaalaa kamisee moo baati moo eessa? Ana Artumaa Huduu Caffaarobi. Ana Artumaa Caffaarobi. Naannoo sana waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas immoo TDF nama sochii qaba. Haala cimaadhaan. Haala cimaadhaan jira. Uummatni akka malee miidhamutti jira. Egaati haalli jiru ulfaataadha akka teessamu harka kana jenneessamuu danda'ama yeroo ammaa kana. Waraanni kan mootummaa karaa lafoodhaan waraana dhaabee karaa qilleensarra duwwaa rukutaa jira jechuudha yeroo ammaa. Waraanni mootummaa kallattiidhaan gara Finfinneetti deemaa jira baqatee. Kallattiidhaan baqatee gara Finfinneetti deebi'aa jira. Isaan kunillee lafoodhaanis akkasumatti hordofaniitu wal dabarsee biyya keessaani. Yeroo sa'aatii ja'a ta'u magaalaan to'atamee achi booda uummanni tasuma baay'ee suuqiin banamee uummatni hawaasi wal keessa yaa'ee. Sana booda biyyi nagaa jedhee yeroo hawaasi wal keessa yaa'utti dirooniin dhufee uummata nagaa sana rukute jechuudha. Kun guyyaa har'aati kan ta'e. Har'a sa'a turetti. Baay'ee nama gaddisiisa jaala kiyyaa. Namni yoo laaltu lafatti isbaaltii irratti ilaalu waan ibidda irratti akaawwame fakkaata malee ilma namaa fakkaatu fuulli namaa adda abaduutti adda baasuu hin dandeessu. Nama walii wallaalleetu nama tilmaamu maal nama guuraa jira amma. Nama 50 ta'anaan jette kan namni balaa kanaan ajjeefame. Akka gaariitti madoon yoo xiqqaate 10 ta'a kan madaa'eeru. Madoon kan lubbuun darbe hagam jechuudha. Kan lubbuun darbe nama 50 ta'a tilmaaman. Kan lubbuun darbe nama 50 ta'a madoon gara nama 10 ta'a. Waan kun yeroo tokko dhufee rukute moo yeroo meeqatti deddeebi'ee rukute? Yeroo tokko boombii tokko rukute. Yeroo tokko boombii tokko rukute. Magaalaa kanatti malee magaalaa keessatti boombii tokko rukute ka fuulduratti warri rukutaa jiru yeroo ilaallu gaarri guutuun boba'aa jira yeroo ammaa. Gaarri guutuun boba'aa jira jettaa? Gara fuulduraatti. Amma garuu haala kanaan mootummaan abdii yeroo kutee injifatamutti kan inni tarkaanfii kana fudhachaa jiru. Naannoo Tigraayittis dhageessaniittu Maqalee keessatti seenee xiyyaaraan rukute yeroo itti injifatamee seenuu dadhabutti humni waraanaasaa seenuu yeroo dadhabutti xiyyaaraan rukutaa jira fageenyarraa jechuudha. Inni kunis injifatamuu isaa mul'isa Rabbii uummata keenya balaa kanaan ajjeefameef rahmata godhu jennaani. Jabaadhaa isin wanni kun hin raawwata xumuramaa jira wanni kun gara xumuraatti deemaa jira uummanni jabaatee hidhatee akkuma naannoo Tigraay keessatti yaadatta sababiin isaan injifatamaniif uummanni gatii nu loleef jedhee ture. Uummanni jaraa gatii nu lolee fi akkasii
Egaa jabaadhaa ergaa kana qilleensarra oolchina akkasumas immoo miidiyaa garaagaraatti ni dabarsina. Jabaadhaa isiniin jennaani waan kun numa darba. Gara fuulduraatti bilbilee isin hordofna. Rabbis naa eegu jabaadhaa. Hordoftoota keenya kun kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Arcummaa Caaffaa Roobii ture. Achirratti akka hawaasa keessaa nu gabaasanitti mootummaan kun waraana lafoodhaan erga dadhabeen booddee waraanni isaa erga baqatee bahuu jalqabee booddee karaa diroonii erguudhaan magaalaa irratti dhukaasa banuun lammiilee Oromoo 50 akka ajjeese 10 immoo akka madeessee jirudha kan har'a dhageenye jechuudha. Egaan akka uummata keessaa nu dhaamanitti waraanni mootummaa baqachaa jiraachuu isaa gara Finfinneetti baqachaa deemaa jiraachuu isaati akkasumas immoo bosonnis gaarri dirooniidhaan rukutamee yeroo ammaa kanatti gubachaa jiraachuu isaati kan dhageenye. Jaala buunee hordofnee nageessisna galatooma.